Maaf hin fuudhin? Ati nama sagalee kiyyan dhagaa jirtu kuni akka hin fuudhin ni beeka. Garuu maaliif fuudhuu dhabde? Ishii amma hin fuune garuu karoora fuudhaa qabdaa laata? Qalbii kee keessa fuudha wanti jedhu kun jira laata? Ani nama si dubbataa jiru kunis hin fuune garuu qalbii kiyya keessa karoorri fuudhaa ni jira. Qalbii keessan keessattis karoorri fuudhaa akka uumamuuf fuudha wanti jedhamu nikaaha karaa sirriidhaan wanti jedhamu kun qalbii kee keessatti akka uumamuuf jecha viidiyoo kana dalagaa jira. Inshaallah umra viidiyoo kana irratti du'aa'ii rabbiin qalbiidhaan wajjin kadhannu aamiin jettu malee asii hin baatu. Rabbiin keenyallee inshaallah nama siif ta'u, nama jireenya kee tasgabbeessu, nama jireenya kee gadi siif qabeetiin siif tasgabbeessu rabbiin sitti ni qaba. Niyyaadhaan viidiyoo kana hamma xumuraatti hordofii sagantaa imala jaalalaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan hamma xumuraatti nu hordofaa. Fuudhin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Maaf hin fuudhin? Yeroo keenya kanatti fuudha yookaan nikaaha wanti jedhamu karaa sirriidhaan wal fuudhuun nama biratti baay'ee tokko xiqqaatee hamma hin jiru jedhamu tokkotti deemaa jira. Waan fuudhaan wal qabatu faayidaa isaa karaa sirriidhaan fuudhuun jireenya keenya keessatti jijjiirama akkamii faayidaa akkamii akka nuuf qabu wajjin ilaalla. Faayidaa 21 jenneetiin inshaallah wajjin ilaalla. Viidiyoo kana qalbiidhaan dhaggeeffadhu. Yeroo baay'ee namoota hedduu yoo ilaallu wanti isaan fuudhuu dhabaniif sababa gara sadiitiif yookaan afuriitiif. Tokkoffaa namoonni gariin waan ittiin fuudhuu dhabee jedha. Sababa harka qalleessa ta'eef yookaan sababa hiyyummaa qabuuf jecha waan fuudhuu ittiin dhabeetiin sababa saniif akkanatti taa'aa jira jedha. Garuu sababaan kun sababa sirriidhaa miti akka islaamummaatti. Inni lammaffaan namootni gariin waan biraatiin biizii ta'anii waan fuudhaa yeroo itti yaadnu hin qabnu jedhani. Fakkeenya nama barnoota irra jiru barnoota amantiis haa ta'u yookaan barnoota duniyaa sababa barnoota irra jiruuf jecha waan biraatiif ammoo iddoo kennuu dhabee jedha. Inni sadaffaan waan fuudha kana bakka isaa bu'u waan haraamaa bakka buufatee jira. Fedhii kallattii haraamaatiin ofirraa baasa. Yookiin masturbeeshinii dalaguudhaan yookaan fedhii ofiin ofirraa baasuudhaan yookiin ammoo zinaa keessa jira namni kuni. Namootni hedduun wanti isaan fuudhuu dhabaniif sababaa sadan kanneeniif. Ati sadan kanneen keessaa kam keessa jirta laata? Umriin kiyya hin geenye yoo jettu ta'e noo umriin kee gahee jira. Sagalee kana ka dhageeffattu yoo ta'e dhugatti umriin kee gahee jira. Maa jennaan umrii buluugaa irra jirra. Mee inshaallah faayidaa fuuti jireenya keenya keessan nu qabu tokko lama jenneetiin wajjinaa ilaallu. Nikaahni yookaan fuuti ijaarsa qalbiitii fi ijaarsa maatiiti. Qalbii keettu ijaarama, maatii keettu ijaarama, akkasuma sheexana namaatii fi sheexana jinnii irraallee tikfamtee tasgabbii qalbii argatta. Wallahi namoota hedduu ka garana jedhan sababa fuudhaniif jecha sababa nikaaha keessa seenaniif jecha qalbiin isaanii ka tasgabbooftu namoota hedduu agarre. Namootni hedduun qalbiin isaanii maaliin tasgabboofte? Erga fuudhanii wallahi qalbiin tasgabboofte. Fuudha durayyuu mucattii takka ni fuudha jedheetiin erga yaada irraa eegalee qalbiin isaanii tasgabboofti. Yaa Allah wallahi nikaahni fuuti karaa sirriidhaan fa'a taanaan tasgabbii jireenya kee guutuu siif ta'a. Kan jedhaa jiru nikaaha kallattii sirriiti. Faayidaa fuudhaa 20 mee tokkoon wajjinaa ilaallu. Tokkoffaa ajaja rabbiitii fi ajaja ergamaa rabbiiti. Rabbii keenyatu itti nu ajaje, nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallamtu itti nu ajaje. Karaa isaanii waan ta'eef jecha karaa isaan ittiin dalaganiitiin irra dhufan waan ta'eef jecha yoo dalagne ajrii itti arganna. Eeyyan wallahi ajrii itti arganna. Akkuma salaataan ajrii argannu, akkuma ibaadaa birootiin ajrii argannu, nikaahni illee ajaja rabbiitii fi ajaja ergamaa rabbii karaa isaanii raawwatu waan ta'eef jecha ajrii itti arganna. Inni lammaffaan ajrii garagaraa ittiin argatan. Sababa fuudhaatiif jecha wallahi ajrii garagaraa argatta. Mee tokko lama si haa himu. Fakkeenya haadha manaa ta'e wajjin ciisummaan qofti, walqunnamtii saalaa isii wajjin geggeessuun qofti وفي بضع أحدكم صدقة جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مناتي وجين والكونمتي سالا جيسون أجري سي كبا جدن ثواب صدقة كبا جدن. يا الله تين تلتي وان كنا سبب ما هذا مناتي وجين استيف كوفا أجري أرغتا كنا كسيفي دي مالي سبب فوتي في فودون متم ماليسا أجري kallattii biraatiin haadha manaa teetiif nyaata afaan kaahuun yookaan hiree tokko isii hiruuni rabbiin biratti ajrii sii lakkoofsisa. Waan kana xiinxallitee beektaa? Kana mara kasii fi dhufuudha rabbi sii haa hiru. Akkasuma sababa faayidaan sadaffaan ilma gaarii argannaan ajriin inni dalagu abbaaf haadhaafis ni yaa'a.
daa'ima gaarii argattee daa'imni gaariin kee ajriin inni dalage dalagaan inni dalage ajriin isaa siifis ni yaa'a. Fakkeenya osoo inni salaatee sawaabni salaataa siifillee ni dhufa haadhaa fi abbaadhaaf isin hundaafuu ni dhufa. Kana argatteen sababa maaliitiif? Sababa fuudhaatiifi. Rabbiin fuudha karaa sirrii si haa hiru. Afraffaa du'aa'iin inni kadhatuuf qiyaamaa isa fayyada. Subhaanallah. Guyyaa qiyaamaa guyyaa cinqaa san guyyaa rakkinaa san du'aa'iin daa'imni kee duniyaa kanarra sii kadhate guyyaa qiyaamaa san si fayyada. Kana argatteen sababa fuudhaatiin ilma gaarii waan argatteef jecha Rabbii waan kana sii kenna. Guyyaa qiyaamaa sadarkaan kee ol sii ka'a. Horteen ilma namaa akka itti fufuuf beekamaadha. Horteen ilma namaa maaliidhaan itti fufa? Nikaahaan itti fufa. Fakkeenya abbaan kiyya waan haadha tiyya fuudheef jecha an argame anillee ilmoo argatuu danda'uuf maali yoo fuudhe osoo hin fuudhin ammoo ilmoo argatuun hin danda'amu. Jannata keessatti sadarkaan isaaf ol fuudhama. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii nama tokko jedhani sadarkaan isaa jannata keessatti ol adeema oluma deema jedhani. Achi booda akkana jedhee gaafata jedhan annaa lii haazaa indee sadarkaan kiyya jannata keessatti akkana ol naa deemu maaliidhaanii jedhee gaafataa jedhan bistighfaari waladika laka sababa ilmi kee araarama duniyaatti sii kadhateef jecha waan kana argattee jedhamaanii jedhani. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaa sadarkaan kee sababa ilmi kee du'aa'ii sii kadhatuuf araarama sii kadhatuuf jecha jannata keessatti ol sii adeemaa jechuudha. Faayidaan torbaffaan hawaasa naamusa fokkataa irraa tiksuudhaaf. Hawaasni yoo fuudhatti ka adeemu ta'e yoo nikaahatti ka adeemu ta'e zinaan xiqqaataa deema. Kanaaf naamusa fokkataa zinaa kana hawaasa keessaa barreessuudhaaf furmaanni cimaa fi furmaanni adda ta'e maaliidha? Nikaaha, fuudha. Fuudhaan zinaan bada, fuudhaan zinaan xiqqaateetiin namni ammoo zinaa irraa deebi'aa jechuudha. Inni saglaffaan kophummaa balleessuuf. Waan kana wallaahi osoo anuu dubbatuu baadhee hedduun keessa waa hedduu natti himtanii. Qalbiin keenya yeroo hin fuudhiin kanatti ko'ummaa nutti dhagahamu bohartii dhabuu keessa keenyatti dhagahamu wallaahi nuuf rabbiin malee namni biraa nuun beeku. Waan keessi keenyatti jiru waan cinqama keessi keenyatti jiru ko'ummaa nutti dhagahameetiin osoo wallaahi jaartii qabaanne akkasuma dubartoonni illee osoo jaarsa dhiiraa qabaatanii jireenya keessan keessa osoo jaarsi qalbii keenya nu tasgabbeessuu jiraate akkasuma dubartiin qalbii keenya tasgabbeessuu jiraatte ko'ummaan keessa keenya nu dhagahamu kun silaa ni bada ture. Kana mara kataatiin sababa maaliitiif? Sababa nikaaha dhabuutiif kophummaan sun ammoo wallaahi ni bada. Yaa Allah rabbiin nu haa fidu. Kurnaffaa mana ofii tartiibaan qabuuf. Namni nikaaha keessa seennaan wallaahi jireenyi isaa tartiiba godhata. Kanallee dargaggeessi kophummaa jiru kophaa isaa ka jiru fuudha malee ka jiru ka kophaa isaa jiraataa jiru maatiidhaan adda bahee waan kana na hubata. Yaa Allah manni isaa maal akka fakkaatu? Keessi isaa maal akka fakkaatu? Keessi isaa nyaatamaa duubni isaa dhumataa. Wallaahi kun martee nikaaha dhabuu fuudha dhabuudhaani rabbiin nuuf haa hiru. Inni taaru sheexana irraa tikfamuudha. Tikfama kallattii hedduudhaan tikfamna. Tokkoffaan sheexana irraa tikfamna. Sheexanni akka itti nu rakkisaa jiru ni beektuumi. Dubartii tana nu jala qaba, tana nu jala qaba, tana nu jala qaba. Kallattii meeqaan dubartii nu jala qabaa oola. Osoo garuu fuuneetiin qabaannee sheexana irraa tikfamneetiin nagaa keenyaan jiran tasgabbiidhaani. Ittaansee ijaaf qalbii tiksuudhaaf. Ijji keenyallee ka garana laalaa ooltu osoo fuunee silaa tasgabbii arganna beekamaadha kuni. Wallaahi inni taanu qaama saalaa tiksuudhaaf. Yaa Allah, yaa Allah. Qaamni saalaa namoota hedduudha hojii haraamaa irra jira. Haraama hojjetaa jira. Osoo fuudheetiin qabaatee silaa waan kanatti hin galu ture. Wallaahi rabbiin fuudha nikaaha karaa sirriidhaan ta halaalaa sitti qabeetiin qaama saalaa seellee ka tikfatu rabbi siyaa taa'isu. Qaama saalaa tikfatu dhabuu irraa kaka'e ibiddatti adeemaa jira. Maa jennaan sababa ibiddaa wantoota namatti ta'an keessaa inni tokko maali? Qaama saalaati. Yaa Allah kana mara kataatiin sababa maaliitiif? Sababa nikaaha dhabuu fuudha dhabuutiifi osoo fuutee qabaatte qaama saalaa kee ni tikfatta ture. Yaa Allah akkasuma fedhii ofirraa cabsuudhaaf. Fedhiin akka itti nu rakkisaa jiru namni martuu ni beeka. Wallaahi atillee fedhiidhaan rakkataa jirta. Anis rakkataa jira namni kamuu ni rakkata. Kuni neeshariidha uumamaadha. Garuu osoo fuudheetiin qabaate namni tokko osoo nikaaha keessa jiraatee fedhii isaa ofirraa cabsaa ni tasgabbaa. Fedhiin isaa itti baay'atuu irraa kaka'e fedhii keessa seenuu irraa kaka'e wantoota haraamaa garagaraa yaalaa oolla. Fiilmii garagaraa ilaaluu, fiilmii zinaa, fedhii ofiin ofirraa baasuu, akkasuma dubartii zinaadhaan jala deemu wantoota garagaraa kana keessa wanti nu seensisu maali?
fuudha dhabuu nikaaha dhabuudha. Dubartii halaala rabbiin nutti qabeetiin waan kanarraa rabbiin haa kutu. Ittaansee faayidaan biroo maalidha? Jireenya kee keessa jijjiirama seenaa. Jijjiirama kallattii hedduudhaani. Tokkoffaa daa'imni kee osoo jalaa du'e fuuteetiin osoo daa'ima qabaattee daa'imni kee jalaa duute sababa jannataa siif ta'a. Nabii sallallahu alaihi wasallam daa'imni nama tokko yoo abbaa dura kaduutu ta'e guyyaa qiyaamaa sababa jannataa abbaa saniif taatii jedhani. Kana ka argatte sababa maaliitiif? Sababa fuudhaatiif. Ajirii kana argatuu hin dandeettu ture osoo fuudhuu dhabde. Wallahi fuudhuun jireenya kee keessatti faayidaa kana sii qaba. Ittaansee jireenya kee keessa xiyyeeffannoo akkasii nu taasisa. Yeroo hunda wanta ati yaaddu maali? Jijjiirama fuuldura qofa yaadda. Erga haadha manaa yookaan jaartii takka dubartii takka fuudhuudhaaf yaadde irraa eegalee wallahi sammuun kee maaliif deebi'a? Waa'ee jijjiirama fuulduraa qofa yaadda. Wanta ati yaaddu maali? Akkamitti jireenya gammachuu isii waliin dabarsa? Akkamitti daa'imman tiyyiin jireenya gammachuu dabarsan jettee kana qofa yaaduu eegalta. Ittaansee nikaahni kallattii kamiin sii jira? Tasgabbii qalbii sii fida. Qalbiin kee tasgabbii qaba. Qalbiin kee garanaa garana hin jedhu. Takka tasgabbaa yaadaati. Wanta ati yaaddu waa'ee maatii keetii qofa yaadda. Ijji kee garanaa garana hin zooru, qaamni saalaa kee garanaa garana hin deemu. Qalbiin kee tasgabbaa yaada. Fuuldura qofa ilaalaa adeemtaa jechuudha. Kana ka argatte sababa maaliitiin? Sababa nikaaha qabaatuutiin yookaan sababa fuudhaaf keessa seenuutiin. Rabbiin si yaa yeroo obboleessa obboleettii kiyya. Ittaansee fuudhuuni walakkaa amantii namaaf guuta jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yaa Allah falyattaqillaaha finnisfil baaqii. Walakkaa hafe keessatti rabbiin haa sodaatu jedhan. Maal jechuu? Walakkaa amantii namaaf guuta jechuun. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amantii namaa wanti balleessu wanti azaaba nama seensisu waa lamaa jedhani. Tokkoffaa arraba, lammaffaan alfarjuu qaama saalaa keeti jedhani. Qaamni saalaa kee yoo fuudhaan qabame walakkaan kaafee maali? Arraba. Arraba keessa rabbiin haa sodaatu jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hakaza fassarahu al-Imaam al-Qurtubi. Imaam al-Qurtubiin akkanatti hiikani. Sababa kanaafi yoo fuute walakkaan amantii keetii tikfamee jira bakka siif guutamee jira. Maa qaama saalaa kee haraamarraa qabdee jirta. Walakkaan hafe ammoo arraba. Arraba keessa rabbiin sodaadhu jedhan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ittaanee faayidaa nikaaha keessaa inni biroo maalidha? Jireenya kee keessa milkiin akkasii nu taasisa. Kallattii hedduudhaani. Tokkoffaa durummaadha. Wallahi ni duroomta. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waadaa namoota sadii ibseenee jedhan. Sadan keessaa tokko maali? Nama afaafa yookaan of qabuu haraamarraa of qabuu barbaadeetiin fuudhe rabbiin durummaa isaa of qabee jedhan. Iyyakuunuu fuqaraa'a yughnihimullahu min fadli. Yoo hiyyeeyyii ta'an yoo hiyyeessa ta'an anatu isaan duroomsaa jedhe rabbiin. Waadaa siiseene rabbiin. Erga rabbii waadaa siiseene kana ol maal sotta? Jalqabarra isinii dubbadhee jira. Namootni hedduun sababaan isaan fuudha dhiisaniif maali? Fuudha dhiisaniif maali? Waan ittiin jiraachisuun qabu bakka ani hiyyeessaa jedheetii wannedha. No. Haadha manaa ta'e gammachiisuu yoo dandeette, haadha manaa ta'e haala gaariidhaan wajjin jiraatu yoo dandeette fuudhi. Wallahi rabbii si duroomsa. Atummaan nama sanafii hin ta'in. Namni gaarii akkamii fuudheetiin maratee ta'a. Dhadhiseetumaan bakka oola. No. Bahuu qabda gadi. Hojjetuu qabda. Rabbiin si duroomsa. Wallahi ati fuuteetiin dhugamatti niyyaa qulqulluudhaan ati fuunaan wallahi rabbi si duroomsa. Kun waadaa rabbiiti. Atummaan niyyaa qulqulluudhaan fuudhi. Ittaansee bal'ina riskiiti. Wallahi riskii si badhata. Riskii ta qabeenyaa ta'ee, ta beekumsaa ta'ee kallattii hundaan sitti badhatti riskiin. Nama fuudheetiin sababa fuudhaatiif hiyyoome jedhin dhageenye. Wallahi sababa fuudhaatiif duroome ka jedhu malee. Fuudhuuni durummaa sii fida. Fuudhi. Hin sodaatin. Wallahi hiyyummaan sodaatiin. Haa fuunuume itti haaseennu bakka itti cabsi. Haga yoomi wallahi duuba jenna. Inshaallah itti cabsuu qabna. Wallahi sodaatuu hin qabnu. Rizqiin keenya nu bal'ata. Rakkoon akkuma isinii dubbadhe maalidha? Namni hedduun fuudhee jennaan bakka marateetiin ta'a. Cadhiseetumaan qeema oola bakka. Wannuma xixiqqoo irra zoora. Kaayyoon fuudhaa isa biratti maali? Waan walqunnamtii saalaa qofa. No akkas ta'uu hin qabu. Niyyaa kee achi bal'isii sammuu kee bal'isiitiin waan guddaa yaadi. Wantoota amma faayidaan sii dubbadhe kan argatuu yaadi. Wallahi riskiin kee sii badhata. Ittaansee milkiin sii dhufu maalidha? Gammachuu keessaati. Keessi kee gammachuu qaba, tasgabbii qaba. Bakka sabuma fuuteef jecha wallahi gammachuu si dhaga'ama. Baay'isoo wantoota amma dubbadhe kan inni mara argannuun mar'aa saalihaa yookaan dubartii gaarii fuudhuudhaan. Waan dubartii gaariidhaan wal qabatu viidiyoo dalagee jira. Seentaniitiin ilaaluu dandeessanii. Faayidaalee fuutii qabu 20 kanneen tokko lama jenneetiin wajjin ilaallee jirra. Mu'aaz ibn Jabal sahaabaa nabiyyi keenyaa sallallahu alaihi wasallam hayyuun guddichi sun yoo dubbatu maal jedhaa? Natti fuudhaa jedha. Natti fuudhaa osoo hin fuudhin rabbii kiyyaa wal gahuu hin barbaadu jedha. Yaa Allah sahaabonni gurguddaan Ibn Mas'ud, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib
jecha isaanirraa himamu tokkotu jira, jecha cimaa. Guyyaa takkatti qofa qabda osoo kanaan jedhan ta'e osoo hin fuudhin rabbii wal gahuu barbaadu. Guyyaa san keessatti fuudhaan rabbii wal gahuu barbaadaa jedhan. Innaa lillah. Subhaanallah. Wallaahi waan guddaa sahaabota keenyarraa waan guddaa islaamummaa irraa baratuu ni dandeenya. Sababa fuudhaatiif guyyaa qiyaamaa barii haati manaa teetuun guyyaa qiyaamaa jannata keessatti gammachuu guddaa siif fiddi barii. Gammachuu guddaa ka argattuun haadha manaa teeta duniyaa tanaani. Kanaaf fuudhiitiin haadha manaa tee waliin fuudhiitiin rabbii wal gahii osoo hin fuudhin rabbii waliin gahiin. Rabbiin dubartii gaarii sitti haa qabu. Yaa dubartoota keenya dhiira gaarii rabbi isinitti haa qabu. Hireen harka rabbii jira. Wallahi hireen harka namaan jiru, hireen harka rabbii jira. Namni harkaan qabu waan fuudhaa namni harkaan qabu riskiidha. Hireen riskiidha. Nikaahni riskiidha. Abbaa manaa gaarii argatu riskiidha. Haadha manaa gaarii argatu riskiidha. Riskii kee rabbummaan of biraa akkuma dura of keessii qabeessan rabbummaan of biraa guutuu godhee si haa kennu. Abbaa manaa kee ka sammuun isaa bilchaataa ta'e, ka sammuun isaa beekumsaan ititaa ta'e, abbaa manaa jijjiiramaa, ka qaamni isaa jijjiiramaa, ka qalbiin isaa jijjiiramaa, ka beekumsaan jijjiirame. Nama akkasii rabbi sitti haa qabu. Tasgabbaayaa namaa rabbi isinitti haa qabu. Dhiiraaf dubartii hunduma keessanuu nama jireenya keessan isinii ta'u. Nama jireenya keessan keessa namni sun seenuun durummaa isinii dabalee tasgabbii qalbii isinii dabalee waan amma dubbadhe kana mara isinii dabalu ka jannata duniyaa ittiin agartan rabbiin isinitti haa qabu. Wallaahi duniyaa kana keessatti jannata duniyaa kanaa ka ittiin argitan nama akkasii rabbi isinitti haa qabu. Duniyaa kana keessatti gammachuudhaan ala rabbi asii isiniin kaasin. Dubartii gaarii osoo rabbi isiniin hiriin, abbaa manaa gaarii osoo rabbi isiniin hiriin, rabbi asii isiniin kaasin. Du'aa'ii tana qalbiidhaan aamiin jedhi. YouTube kana subscribe godhi, like godhiitiin nama biraatiifis dabarsi. Niyyaadhaan atillee yeroo hunda kadhadhu. Rabbiin kee sii hira, sii hira, sii hira, sii hira. Fuudhi inshallah yeroo biraa fuuneetiin hundi kennaa walitti dhufna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.